Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenya waaqayyoo bakka jirtan marattuu siniif haa ta'u jecha akkam jirtu nagaa keessanii nu nagaa keenya galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa viidiyoo paartii 1 fi paartii 2 isiniif gadhiisin ture waa'ee kabajaa waggaa tokkoffaa gaa'ela keenya ilaalchisee viidiyoo paartii 1 fi paartii 2 isiniif gadhiisin ture. Haa ta'u malee paartii 3 jeekii murruu sagantaa duubatti hafe muluu viidiyoodhaan isiniifan dhufa isiniin jedhee waadaa isiniif galeen ture. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma ni waadaa isinii galee mudannoo nu mudate qabna. Mudannoon nu mudates viidiyoo akka yuutuubii ta'utti viidiyoo miidhagaa, viidiyoo bareedaa, haasaa mimmiidhagaa irratti qindeessinee aniif abbaan manaa kiyya yeroo keekee murruu sagantaa sana irratti haasaa babbareedaa waliin haasofnee viidiyoo waraabnee turre. Viidiyoo akka yuutuubiidhaaf ta'utti garuu viidiyoo sana galgaluma sana jechuudha osoo viidiyoo biraa bilbila keessaa aqnu akka carraa ta'ee viidiyoo isaa sana akka yuutuubiif ta'utti kan waraabne sana viidiyoo dogoggoraan of jalaa hanne. Isaaf egaa nus baay'ee viidiyoo sana aquu nu yala aqamuutti baay'ee aarrira. Haa ta'u malee hordoftoota koo isinillee nuuf kalchaa. Viidiyoon inni kun viidiyoo guyyuma gaafa sanaati kan tiktokiidhaan waraabamedha. Viidiyoo fuula iskiriinii guutee akka yuutuubiitti miidhagee bareedee mul'atus waraabne garuu akka carraa ta'ee nu yalaa badee deebisuuf illee baay'ee yaalli garuu argachuu hin dandeenye yookiin deebisuu hin dandeenye isiniin jedha. Egaa galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u waggaa tokko guutuu geenye nagaadhaan fayyaadhaan jaalalaan waggaa tokko guunnetiin jirraaniif bilisummaanii erga gaa'ela godhannee kanuma sababeeffachuudhaan nus waggaa keenya kunoo haaluma argitaniin akkuma waaqayyoon nu gargaaretti waggaa keenya kabajanneetiin jirraa. Waggaa isa dhufuunis waaqayyoon akka nu ga'u abdii guutuu qabna. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee namatti tola. Haala hundumaa keessa darbanii waggaa ga'anii waggaa ofii kabajachuun wanna salphaa miti. Nyaataaf dhugaatii hafeetuyyuu guyyuma sana shaamaa ibsinee yookiin akaayuma tokkollee isaanii irratti nannee oo kabajannee baay'ee namatti tola jechuudha, nama gammachiisa. Kun akkuma argitanii akkanatti baay'ee dhugaa viidiyoo hawwata viidiyoo miidhagaa haaluma amma isin argitaniini yuutuubiidhaafis qopheessinee turre garuu homaa gochuun hin danda'amu. Inni viidiyoon sun jalaa aqame deebisuudhaaf akkuma jalqabaa dubbadhe deebisuudhaaf illee yaallee nuuf deebi'uu hin dandeenye. Kun immoo kan ammoo dirqama maaliif jennaan paartii 3 isiniifan fidas jedhee waadaa waan hangalee fi dirqama waan ta'eef kana kan tiktokii keessaa walitti fuffunaanii walitti fiffidee iidetii isiniif godhee daawwattoota keenya. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee har'ara fuula iskiriinii guutuu ture viidiyoon suni. Isiniin jedhaa kun kana yoo ta'u hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo marti keessanuyyuu yaada babbareedaa nuuf qooddanii jirtu. Jaalala nuuf qabdan, kabaja nuuf qabdan, gammachuu nuuf qabdanii baay'ee hirmaattanii ibsitaniirtu. Baay'ee galatoomaa. Nutis isin jaalannaa, isin kabajnaa. Isiniin jedhagaa hordoftoota kiyyaa xiqqoo wanni asirratti qirna jedhe yoo jiraate yookiin natti dhagahame paartii 3 yeroo keekiin murru viidiyoo bareedaadhaan isinii dhufa jedhee ture. Garuu immoo akka carraa ta'ee viidichi suni naqame. Haa ta'u malee wantoota yeroo sana ture haasanillee rakkoo hin qabu. Wantoota yeroo sana ture irra deebi'ee waraabuuf illee naan mijanne. Maaliif jennaan wantoonni egaa yeroo sana ture nyaatamuu waan eegaleef irra deebi'ee illee waraabuun xiqqoo natti hin tolle. Isiniin jedhaa kan egaa naaf galchitu. Ammas egaa irra deebi'anii nu eebbisaa yaada nuuf qoodaa oddoo dogoggoraa qabnutti dogoggora akkanaa qabdu jedhaati nu gorsaa. Yaada abaarsaa osoo hin ta'in gorsaanii oddoo dogoggora qabnutti nu gorsaa malee abaarsi waliin deebisuun isiniin jedha. Egaa ijoolleen tokko gaaffiillee warras keessatti nu gaafattan hin jirtu.
Gaafii keessaniif waan hundumaa fi viidiyoo ittaanuun wal bira jirra. Isiniin jedha hordoftoota keenya. Egaa warroonni gaa'ila hin godhanne jechuudha. Hammammaa itoo gaa'ila hin godhatini biyya namaa jirtanii Waaqayyoon nagaa fayyaa isiniif kennee gara maatii keessanitti isinii deebisee gaa'ila bareedaa, gaa'ila eebba qabu, gaa'ila milkii qabu, gaa'ila gammachuu qabu isiniif kennuun isiniin jedha. Warri immoo gaa'ila too qabdanuu ijoollee abbaa manaa keessan istanii baatanis Waaqayyoon abbaa manaa keessanitti daa'ima keessanitti fayyaa keessan eegee nagaa keessan eegee isin milkeessee nagaadhaan gara biyya keessanii isin haa galchuu isiniin jedha. Isiniifis abdiin jira, jabaadhaa isiniin jedha. Kanaaf egaa viidiyoo laayikii godhaa hordoftoota keenya yaada nuuf qoodaa isin jaalannaa. Baay baay.